kawaga kenyati galanni kawaga kenyati galanni kawaga kenyati galanni ulfinni kawaga kenyati ulfinni kawaga kenyati ulfinni kawaga kenyati ulfinni jalala kene gadabu hime gadabu fase gadabu ani gadabu yaru make hime gadabu fase gadabu ani gadabu galanni kawaga kenyati galanni kawaga kenyati galanni kawaga kenyati ulfinni kawaga kenyati ulfinni kawaga kenyati ulfinni kawaga kenyati ulfinni galanni kawaga kenyati waaqayyo gooftaan bara baraan haa ulfaatu nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u waldaa maraanataa yesuus keessatti kan argamtan ijoolleen gooftaa sirna galateeffannaa sagantaa galateeffannaa walii wajjiniin waaqayyoon jajachaa jiru irratti tajaajiluunis tajaajilamuunis affeeramtanii kan jirtan sabnis tajaajiltuun waldichaas hundumti keessan nagaan waaqayyo isin irratti haa guddatu akkam jirtu waaqayyo gooftaan inni geggeessee yeroo kanaan nu ga'ee bara baraan haa kabajamu yeroo gaarii akkasii kana waaqayyo irraa arganne tola waaqayyootiin gaarummaa isaatiin nuuf laatameera maqaan isaa haa ulfaatu egaanii yeroon galateeffannaa guyyaa lamaaf qabannee jirru gara dhumaatti adeemaa jira ijoolleen waaqayyoo ayyaana waaqayyoo irraa fudhattaniini hojii waaqayyoo hojjechaa nu tajaajilaa jirtu keessummoonnis namoonni waldichaa hundumtuu waaqayyo gooftaan inni ayyaana kanaan isin eebbise haa kabajamu sagantaan waaree kana booda irratti sa'aatii kanatti anaaf ba'uu isaa yaadadhuun ture sagantaa waaqeffannaa waldaa lafarraan tureetanii eddan ba'ee booddeedha sagantaa waaree boodaa kanaan arge kanaafi sagantaa waaree boodaa kanaafi yeroo gabaabaa walii wajjiniin sagalee waaqayyoo dhageenyuufan dhufe Afuurri waaqayyoo yeroo hundumaa gaariidha yeroo hundumaa qophaa'aadha sa'a kanas immoo ijoollee isaatiin waan jedhu qaba kanaafi ergaa waaqayyoo yeroo kana nuuf qabu galaa isanii guyyaa dhumaa kanarratti nuuf galaasu gorsanii nuu kennu barumsanii nuu kennu isarraati dhaga'uudhaaf jireenya keenya afuura keenya qopheessaa fuula waaqayyoo dura turra mee waaqayyoon isa guddaa isa garraamii isa dinqisiisaa walii wajjin galateeffannee kallattiidhaan gara dubbii waaqayyoo walii wajjin dhaga'utti ceena waaqa keenyaa gargaaraa keenyaa danda'aa keenyaa mootii bara baraa yaa isa yeroo kana nuuf laattee maqaan kee ulfaatu yaa isa warra galataa nu taasiftee galanni siif haa ta'u ulfina qabeessa mootii keenyaa siif ulfina laannaa siif galata laannaa ati iyyuu jaallattee nurraa galata fudhattee nu akkamittiin galata siif dhiyeessinu dhabna ati gaariidha maqaa gooftaa yesuusiin galanni si duwwaaf haa ta'u kabajami waaqa hundaan olitti mootii taatee fuula kee dura kan jirru sirraa dhaga'u sirraa dhugaa kee fudhachuudhaaf sirraa waan gaarii tokko baruudhaaf dhiyaanneerraa samii waaqaa nurratti banuudhaan yaada kee yaada waaqayyoo immoo nutti dubbadhu maqaa gooftaa yesuusiin yeroo kana dhowwaa ta'uuf qoromsa adda addaa facaasuuf akka dhuunfaattis ta'e akka gareetti lola garaagaraa gadhiisaa kan jiru diiyaabiloos maqaa gooftaa yesuusiin kan waraaname haa ta'u waaqayyoo araaraaf ayyaana kennu geggeessi maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya yesuusitiin ameen. Sagalee waaqayyoo gabaabsee isinitti dubbadhu nama galataa ta'uu mata duree jedhu irrattan dubbadha. Nama galataa ta'uu mata duree jedhu irrattan sagalee waaqayyoodha. Guutummaa isaa dubbachuudhaaf hin ballata waan ta'eef sagantaa amma qabnuuf daqiiqaa amma itti fayyadamnu keessatti waan irraa barannu duwwaa irratti xiyyeeffadheetanii dubbadha.
nama galataa ta'uu ergaa jedhu yookiis mata duree jedhudha. Sagalee Waaqayyoo keessaatiin dubbisuudhaan jalqabaa. Macaafa faarfannaa 50 lakkoofsa 14 fi 23 dubbisa. Sagalee Waaqayyoo keessaati. Macaafa faarfannaadhaa boqonnaa 50 lakkoofsa 14 fi lakkoofsa 23 akkana jedha. Waaqayyoof galata aarsaa godhii dhiyeessi. Wareega keessa abbaa isa hundumaa gararraaf baasi jedha. Lakkoofsa 14 dubbise. Darbee immoo lakkoofsa 23 dubbisa. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu ulfina anaaf in kenna. Isa karaa isaa qajeelfatutti fayyisuu koo agarsiisa in jedha. Ameen. Maal jedha? Irra deebi'a. Aarra isa jiru yookiis toora gara jalqabaarra jiru namni galata aarsaa godhee dhiyeessu ulfina anaaf in kenna jedha. Nama galataa ta'u. Waaqayyo arjaa waan ta'eef waan hundumaa tola nuuf raawwata. Wanti Waaqayyo nuuf raawwatu hundumtuu tolummaa isaarraa arjummaa isaarraa kan nuuf ta'udha. Ifni Waaqayyo nuuf ibsu, barii Waaqayyo nuuf bariisu, galgalli Waaqayyo ittiin nu ga'u, ganamni Waaqayyo nuuf laatu hundumtuu tola Waaqayyo irraati. Birraa Waaqayyo nuuf laatu, afraasaa Waaqayyo nuuf laatu, bona Waaqayyo nuuf laatu, ganni Waaqayyo nuuf laatu, aduu guyyaa nuuf laatamu, halkan jiini nuuf laatamtu hundumtuu tola Waaqayyo irraati. Bishaan nu dhunnu, qilleensi nu dhunnu, hafuurri nu baafannu hundumtuu tola Waaqayyo irraati. Waaqayyo kana hundumaa sababii arjaa ta'eef, sababii garraamii ta'eef toluma nuuf raawwata. Kana hundumaa gatii wayii tokko nurratti herregee miti. Gatiin Waaqayyoof laannu tokko garuu jira. Utuu waan nama dubbadhe kana hedduu isaatii fi gatiin herregame wanti nu hin baafna jennee yaadnu hin jiru. Sababi ituu bishaan Waaqayyoo dhalachuu keenya jalqabee hamma umurii kanaatti itti fayyadamne herregatti baasee Waaqayyo. Namni illee qodaamatti naqee karaarra dhaabee ayilaandii keessa kaa'ee laastikii keessa kaa'ee waraqaa wayiitti laxxafee gatiitti baasee gurgura. Waaqayyo inni bishaan uume kun ammatu bishaan kanatti gatii godhe, ammatu qilleensa kanatti gatii godhe, ammatu argansuu argannu kanatti gatii godhe. Ifa aduun laattutu gatii isaa baase. Jiinni edda gaafa hojjetamte kaase kan isheen ibsitu humna ibsaa isheetitti gatiitu godhe. Gaarummaa kana hundumaa wanti nu herregnu hin jiru. Addunyaan kun guutummaan itti bufee herrega kana baasuu hin danda'u. Garuu Waaqayyo gatii inni nurraa barbaadu tokkotu jira. Gatii namni kun Waaqayyo uume hundumtuu kaffaluun isarra jiraata. Innis immoo maaliidha? Gatiin Waaqayyo nurraa barbaadu galata nuyi Waaqayyoof dhiyeessinudha. Namni jedha mitiire kutaa nama dubbifne. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu ulfina anaaf in kennaa jedha. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu ulfina anaaf laataa jedha. Isa kana Waaqayyo gooftaan kan inni nurraa barbaadu. Gatiin Waaqayyo gooftaan waan nu raawwateef nurraa fedhu kan nu kaffallu kuma ammanaa miiliyoona ammanaa biiliyoona ammanaa tiriliyoonii ammanaa jennee tilmaamuu yoo dadhabne illee baasuun hin danda'amu yoo ta'e illee kan nuyi baafnu gatiin Waaqayyo nurraa barbaadu garuu galatadha. Maaliif Waaqayyoon galateeffannaa waan jedhu gaggabaabsee dubbachuu barbaada. Nuni inni kaan guyyaa galataa mana dhuunfaa isaa biratti tajaajiltoota waamee, amantoota waamee, ollaa waamee galata jedha. Inni kaan immoo mandarri walitti dachee iddoo tokkotti mana 5, 6, 10 ta'ee akka ganda tokkotti walitti wajjiniin galateeffata. Takka immoo waldaa humti guutuun galata qabnaa jettee yeroo isheen galateeffattu jira. Waldoonni garaagaraas walitti dacha'anii baay'atanii dhufanii iddoo tokkotti yeroo galateeffannaa yeroo jedhan jira. Kun hundumtuu maaliif barbaachise? Maaliif galateeffachuun kuni waan jedhuun dudubbachuu barbaada. Sagalee Waaqayyoo kan nutti himu nuyi Waaqayyoon kan galateeffannuu fi rakkina keessaa waan nu baaseef Waaqayyoon galateeffanna. Macaafa faarfannaan amma dubbisen lakkoofsa 15ffaa ol deebi'ee dubbisa. Maal jedha? Guyyaa rakkinaatti na waammadhu ani isa keessaa butee sin baasa. Ati immoo ulfina anaaf illaattaa hin jedhaa. Maal jedha? Guyyaa rakkinaatti ana waammadhu
ani immoo isa keessaa buteensi baasa sin qaqqaba siifan dhufaati guyyaa rakkinaa kanatti ati immoo waa tokko isa booddee waan sirraa barbaada maal goota galata ulfina anaaf hin laattaa na galateeffatta na ulfeessitaa jedha. Kanaafi kan nuyi waaqayyoon galateeffannuufi waaqayyoo guyyaa rakkinaatti rakkina keessaa waan nu baaseef waan nu dirmateef maallaqaan nuni deebisuu kan hin dandeenye qorichaan kan nu yaaluu kan hin dandeenye ogeessi biyya lafaa nuu qaqqabuu kan hin dandeenye rakkina keessatti sababii waaqayyo qobaasaa nuuf dirmatu qobaasaa yeroo nu rabnee of gannu yeroo namoonni nuyi abdachuu dandeenyus rafanii of gatan meeshaaleen waraanaa nama eegu jedhamanii yaadaman yeroo itti nama ganan fayyaan ofii yeroo itti nama dhiisu haalli hundumtuu yeroo namatti dukkanaa'u rakkina keessaa dhufee isa nama baasu waaqayyoof galataa sababii inni rakkina keessaa nu baaseef waaqayyoof galataa dhiyeessina. Waaqayyoon kan nu galateeffannuuf inni kan biraanii waan nu jiraachiseefidha. Gochaa inni nuuf godhe hundumaafidha. Macaa faarfannaa keessa kutaa hedduu walii wajjiniin ilaal. Sababiin isaa faarfannaan kun heddumminaanii galata irratti xiyyeeffate waan barreeffamuufidha. Kadhannaas yoo qabaateyyuu gorsa garaagaraas yoo qabaateyyuu qajeelfama adda addaas yoo qabaateyyuu faarfannaadha waan ta'e waaqayyoon jajuudhaaf barreeffame waan ta'e waan galataa waan hedduu keessaa argina. Faarfannaa 26 lakkoofsa 7 irratti sagalee akkas jedhutu jira. Faarfannaa galataa guddisee faarfachaa gochaa kee isa dinqisiisaa hundumaa nan himaa jedha. Faarfannaa galataa jedha. Faarfannaa galataa guddisee jajachaa faarfachaa gochaa kee hundumaa maalan godha nan himaa nan dubbadhaa. Waaqayyo nuu godhee garaama keenya keessatti duwwaa galata kee ati dinqiidhaa gooteettaa garraamiidhaa ati jennee garaa keenyatti yaadnee dubbachuu keenya dhiisuu keenya duwwaan barbaadu waaqayyo maal barbaada ree akka nu gochaa isaa kana himnu barbaada. Hojii nu hojjete kana akka nu recognize goonu barbaada akka nu beekamtii laannu barbaada. Kanaaf namni faarfatu kunis maal jedha gochaa kee nan himaa nan dubbadhaadha. Daawitumatu faarfata kana maal jedha nan hima gochaa kee hundumaa dubbachuu dhiisuu hin danda'u callisuu hin danda'u maalan godha malee nan hima. Faarfannaa galataa faarfachaatanii gochaa kee himaa oolmaa kee dubbadhaadha. Galanni kan waaqa keenyaati. Faarfannaa jedhu faarfachaa jalqabne gara jalqabaatti kan waaqayyooti inni kun galanni kan nama biraa miti kan isarraa qooddatu kan biraa hin jiru maal kan eenyuti malee kan waaqa keenyaati. Galanni kan waaqayyoo duwwaadha jedheetu dubbata faarfannichis. Kanaaf nus faarfannaa galataatiin jireenya galataatiin sababii waaqayyo nuuf ooleef sababii waaqayyo jireenya nuuf laateef fooniif lubbuu keenya sababii waaqayyo wal keessatti eegeef ganama yeroo dammaqnu nagaatti waan dammaqneef galgala gaafa rafne nagaatti rafne ganama nagaatti waan kaaneef guyyaa guutuu iddoo gaarii waan oolle namoota galataa akka nu ta'an galata waaqayyo akka yaadan jiraachuu keenya dudduuba hafuura keenya isii oole jennee fudhannuufi isa asii gadi jennee baasnu gidduu oolmaa waaqayyo akka jiru jiraachisuun waaqayyo akka jiru irreen waaqayyo akka jiru geggeessaan waaqayyo akka jiru akka nu yaadannuufidha. Kanaaf jiraachuu keenyaaf gochaan nuuf godheefi waaqayyoon galateeffannaa jechuudha. Inni kan biraan sababiin waaqayyoon galateeffannuufi ijoollee isaa waan nu godhateefidha. Sababii waaqayyo ijoollee isaa nu godhateef nuuni ganaa wanti addaa tokko mana keenya keessatti dhalatee wanti kaleessa ta'een beenne wayii tokko mana keenya keessatti uumame ollaan yaa'ee baga gammaddee baga siif ta'e baga kakuun kee raawwatame baga diinonni kee qaana'ani baga salphina oolte baga kun mana kee galee jedhee gaafa ollaan harka nu fuudhu duwwaa miti kan waaqayyoon galateeffannu. Guyyaa akkasii duwwaa miti guyyaa akkamiitis ree waanuma waaqayyo ijoollee isaa nu godhateef iyyuu galateeffachuu qabna. Sababii karaa mucaasaa karaa Yesuus Kiristoos ijoollee waaqayyoo taanee waamamneef iyyuu galata dhiyeessuun nurra jira. Sagantaa galateeffannaa qopheessuun nurra jira. Sababiin isaa fayyinni keenya ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya
hojii waaqayyo hojjete isa guddaa waan ta'eef. Oolmaa waaqayyo nuuf raawwate jireenya keenya keessatti isa olaanaa waan ta'eef. Maal jedhaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti hamma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyo akka ta'aniif dhaboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananiidha. Warra kamiin? Warra isa simataniif, warra Yesuus Kiristoosin simatan jechuudha. Isaaniin akka isaan ijoollee waaqayyoo ta'aniif maal godhe? Dhaboo isaaniif kenne jedha. Sababii maal godhaniif? Maqaa ilma isaatiitti sababii amananiif. Maqaa Yesuus Kiristoositti waan amananiif. Akkasuma kana Efesoon 2:4 fi 5 irratti immoo akkas kan jedhutu jira. Araarri waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taane utuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate isin ayyaana waaqayyootiin fayyifamtaniidha. Kun hojii waaqayyoo. Waan waaqayyoo itti dadhabee hojjeteedha. Isin duraan du'oo turtan, nuun hundumti keenya du'oo turre. Waaqayyoo irraa fagaannee turre, adda baanee turre. Garuu araarri waaqayyoo guddaa waan ta'eef, waaqayyoo araara qabeessa waan ta'eef karaa Yesuus Kiristoos fayyifamne, ayyaana waaqayyootiin fayyifamne. Kanaaf nuuni faarfannee quufuu hin dandeenyu. Kanaaf galateeffannee fixuu hin dandeenyu. Kanaaf mata duree galateeffannaa of harkaa dhabuu hin qabnu. Maaliif? Karaa Yesuus Kiristoos fayyifamne waan ta'eef. Karaa Yesuus Kiristoos ijoollee waaqayyoo taane waan ta'eef. Ijoollee waaqayyoo ta'uu keenyaaf illee waaqayyoon galateeffachuutu nurra jiraata. Kanaaf ijoollee gooftaa mata duree galataa maalii laata? Maal irratti galateeffadha laata? Anis gaaf tokko nama galataa nan ta'a laata jettanii yaaduu isin hin barbaachisu. Ijoollee waaqayyoo mucaa waaqayyoo taatanii fayyuu keessaniif seexana harkaa baanee, du'a harkaa baanee, si'ool harkaa baanee jireenya bara baraatiif kaadhimamuu keenyaaf iyyuu konkolaataa guddaa tokko mana keenya balbala dhaabnee isa suuraa ka'aa mana guddaa ajaa'ibaa tokko ijaarrannee sana jalatti suuraa ka'aa namoota waamnee achi jalatti gammaduudhaan galateeffachuu duwwaa eeguun nurra jiraata jechuudha. Sun argamus sun dhabamus waaqa keessatti mana ijaarrachuu keenyaaf, waaqa keessatti golatti gallu qabaachuu keenyaaf waaqayyoon galateeffachuutu nurra jiraata jechuudha. Inni kan biraani galataaf waan uumamneef, waaqayyo galataaf waan nu uummateef waaqayyoon galateeffanna. Maaliif galateeffanna nuuni? Waa'ee galataa kun namoota inni itti bitaachuu jiraachuu danda'a. Waa'ee magalateeffannaa qaba jedhee namni yeroo keessummaa waamu, yeroo baasii baasu, yeroo asiifacha deemu tokko tokkotti haaraa ta'uu danda'a. Maaliif galateeffanna? Galateeffannaan keenya kun isa gaafa seermoonii duwwaa miti kanan dubbachaa jiru. Isa gaafa cidhi wayii qophaa'e, isa akkas konfiraansiin galataa wayii qophaa'e duwwaa miti kanan jechaa jiru. Yeroo hunduma jireenya galateeffataa qabaachuu, jireenya galataan deddeebi'u qabaachuun maaliif akka barbaachisen dubbachaa jira. Innis waaqayyo waan uummateefidha. Qabxiin tokko inni dubbadhe isa keessaa dubbisnu dubbii waaqayyoo keessaa kan yaada kana deeggaru dhugoomsu macaafa Isaayaas jechaa boqonnaa 43 lakkoofsa 21 irraa akkas jedha. Saba kana ofii kootiif uummachuun koo akka inni na galateeffatuuf tureera. Saba kana ofii kootiif uummachuun koo akka inni na galateeffatuuf tureera. Waaqayyoo waan biraa dhabee miti. Akka nu maasii guddaa tokko keessa dhaabbannee fi qonnaa qonnuufiif miti kan inni nu waan. Midhaan isa qotamee jiru jala akka aramnuuf, akka itti sodhuuf, maasii isaa kana bareechaa akka oolluuf qonnaa wayii irratti miti kan inni nu barbaade. Yookiin immoo suuqiif daldala guddaa tokko wayii, kaampaanii guddaa tokko wayii ganaa ijaaree achi keessa nu galchee, achi keessa nu qaxaree, achi keessaati hojii isaa achi fiinnee as fiinnee gabaasa qindeessinee fi ani hojii ajaa'ibaan hojjechaa jira akka jennuuf miti kan inni nu barbaade. Kanaaf miti rakkoo kanaan qabu Waaqayyo. Waaqayyo kan inni nu waameef, kan inni nu barbaadeef waa tokkoofidha. Kan inni tokkodhe Addaamiin harka isaatiin biyyoo irraa fuudhee kan inni bixxilee bocatti godhee nama fakkeesse kun na fakkaata jedhee kan inni lafa kaa'eef Addaamirraas warra dhalatan Yesuus Kiristoosinis warra haareeffaman hundumaa Waaqayyo kan inni uummateef akka isa galateeffatuufidha. Kanaaf sababii rakkina keessaa nu baaseef duwwaa miti.
sababii nu oolcheef duwwaa miti, sababii ijoollee isaa nu godhateef, sababii nu uummateef kaayyoon uumama keenya galateeffannaa waan ta'eef Waaqayyoon galateeffachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf maaf galateeffannaa waan jedhuufi wanti isin yaadachuu qabdaniif hundumti keessan jireenya galateeffannaatiin deddeebi'uu kan qabnuufi kaayyoon Waaqayyoon uummateef akka isa galateeffannuuf ture. Kanaaf gaafa Waaqayyoon galateeffannu egaa maaliin? Gaafa jireenya keenyaan galateeffannu, gaafa deddeebii keenyaan galateeffannu, gaafa faarfannaa keenyaan galateeffannu, gaafa kadhannaa keenyaan galateeffannu, gaafa sagantaa galateeffannaa kana fakkaatu qopheessuudhaan galateeffannu, maaf gaafan kanan galateeffadhu gaaffii jedhuufi kaayyoon uumameen raawwachaa jira. Kaayyoon uumameeftu isa kanadha. Isan uumameefan fiixaan baafachaa jira. Waaqayyo kanaaf na hojjete jechuu qabna jechuudha. Inni kan biraan maaliif Waaqayyoon galateeffannaa? Qajeelummaa isaaf Waaqayyoon galateeffanna. Qajeelaa waan ta'e Waaqayyoo galateeffamuu qaba. Warri Waaqa keessaa ergamoon, warri Waaqa keessaa qulqulloon, warri Waaqa keessaa maanguddoon, ergamoonni gosa adda addaa Waaqayyoon duratti kufanii kan isaan Waaqayyoon galateeffataniif Waaqayyo cubbuu isaanii waan isaaniif dhiiseef miti. Cubbuun qaban jarreen. Sababii Waaqayyoo mucaa isaanii dhukkubarraa fayyiseef miti. Jarreen dhukkuba waan jedhamu beekan. Sababii Waaqayyoo gola isaanii keessatti waan dinqii wayii tokko hojjete miti. Isaan gola dhuunfaa isaanii qaban. Warri Waaqa keessaa garuu akka keenya nuyi takka hin gungumna, takka immoo hin galateeffanna. Takka faarfannaa kadhataa nagatteeree, na dhiifteeree, hin dhuftuuree, yoom dhuftaree jennee boonyee faarfanna. Takka immoo galata kee na ceesifte, na baaste, na dabarsite jennee immoo faarfanna. Kan keenya wal makaadha. Warri Waaqa keessaa garuu yeroo hundumaa utuu walirraa hin kutin sa'aatii 24 guutuu Waaqayyoon kan isaan jajatanii fi gochaan wayii tokko isaanii godhamee miti. Qajeelummaa Waaqayyootu isaan dinqisiiseeti. Qajeelummaa Waaqayyootu isaaniin galateeffachiisa. Ati qulqulluudha. Ati haaraadha. Ati yeroo hundumaa dinqisiisaadha. Ati yeroo hundumaa ajaa'ibsiisaadha. Namni waaqeffannaa isa Waaqa keessaa kana dabarratti shaakale Daawit akkas jedhee faarfata. Macaafa faarfannaa 7 lakkoofsa 17 gubbaarratti faarfannaa akkas jedhu faarfata. Ani qajeelummaa isaatiif jedhee Waaqayyoof galata nan galcha. Maqaa Waaqayyo abbaas faarfannaadhaan nan jajadhaadha. Maqaan Waaqayyo ulfaatu. Maal jedha? Ani qajeelummaa isaatiif jedhee Waaqayyoof maalan godhadha? Galata nan galcha. Naa godheef duwwaa miti. Inni qajeelummaa isaa kanaaf mudaa kan hin qabne, madaalli kan hin jallisne, isa tokko ofitti qabee, isa tokko asii ofirraa kan hin qabne, hundumaa ija gaariin kan ilaalu, cubbuun gola isaa kan hin jirre, xuraa'ummaan balbala isaa kan hin geenye, Waaqa akkasii kanaaf, Waaqa dinqisiisaa kanaaf galatan dhiyeessaa. Ijoollee Waaqayyoo kun kan nuu galu gaafa Waaqayyootti siqnuudha. Kun kan nuu galu gaafa Waaqayyootti dhiyaannuudha. Jireenya hafuura keenya Waaqayyo wajjin fayya qabeessa yoo ta'edha. Jireenya hafuura keenya Waaqayyo wajjin hariiroo cimaa yoo qabaate, waa'een qulqullummaa Waaqayyoo, waa'een qajeelummaa Waaqayyoo afaan keenya keessaa galata coccobsa. Ati qulqulluudha. Ati qajeelaadha. Qajeelummaan keessi galateeffachiisaadha. Gaafa sana rakkina godoo keenya keessa jirtu ni irraanfanna. Rakkina mana keenya keessa jirtu ni irraanfanna. Ajandaa taatee yeroo keenya nu jalaa hin fixxu. Waa'ee qajeelummaa Waaqayyoodhaaf nama galataa taane galateeffanna maleessa. Ammas kutaan kana fakkaatu faarfannaa 30 lakkoofsa 4 irrattis sagalee barreeffamee jiru tokkon dabalee dubbisa. Waa'ee qajeelummaaf qulqullummaa Waaqayyoo kanarratti namni Waaqayyoodhaa jedhee kan faarfatu 30 lakkoofsa 4 irraa akkas kan jedhutu jira. Isin warri Waaqayyoof of kennitanii faarfannaadhaan isa jajadhaa. Seenaa qulqullina isaatiifis galata isaaf galchaa'edha. Seenaa maaliitiif jedha? Seenaa qulqullina isaatiifis maal godhaa? Galata isaaf galchaa'edha. Seenaa qulqullina isaatiif, waa'ee qulqullummaa isaatiif mee Waaqayyoon galateeffadhaa, mee Waaqayyoon faarfadhaa, mee Waaqayyoof galata galchaa jedheetu namni Waaqayyoodhaa kun ajaja baasa. Kanaaf nuti
maaliif galateeffannaa? Mata dureen galata kootii immoo maaliidha? Maalirrattan galateeffadha jennee nutti bitaachuuf ganaa gaaffii nutti ta'uu hin qabu. Waa'ee qajeelummaa isaatiif Waaqayyoo hin galateeffama. Obboleessa koo obboleettii koo nama dubbii Waaqayyoo kana dhaga'aa jirtu mee Waaqayyoon waan biraa waa'ee rakkina si marsee jiru dhiisiiti. Kanaa booddee mata duree galateeffannaa kana jabeessi yaadadhu. Yeroo kadhattu ati qajeelaa waan taateef galateeffami jechuu jalqabi. Ati naa goote, rakkina keessaa na baafte, na guddiste, biyya alaa na baaste, birrii naa laatte, fira naa laatte, maal naa taatte kana keessaa ba'iiti, sana bira darbiiti, isarrattis galateeffadhu dubbanneerraati. Amma garuu waa'ee qajeelummaa Waaqayyootiif Waaqayyoon galateeffachuu jalqaba. Kun immoo gaaf tokko sagantaa wayii qopheessuu duwwaadhaan utuu hin taane yeroo hundumaa jireenya Waaqayyo wajjin qabdan irratti jechuudha. Inni dhumaa fi yaada hundumaa walitti nuu qabu tokko immoo maal kan jedhudha? Maaliif Waaqayyoon galateeffanna si jedhuu fi waa'ee waan hundumaatiif maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Efesoon 5:2 kan jiruun dubbisa. Ergaa Phaawulos gara Efesoonitti, gara warra Efesoonitti ergee boqonnaa 5:20 isa jiruun dubbisa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa'edha. Nama galataa ta'u. Ilaa dubbii ijoon, dubbii guddaa, dubbii dinqiisaan tokko addana jala foo tokko. Yeroo hundumaa waan hundumaafiyyuu Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaadha. Waan hundumaafiyyuu dubbiin jedhu kuni hunduma keenya fidee wal qixxeessa. Isa rakkinni mataa isaa irratti daraaree boqool qabachuu dhowwees nama galataa taasisa. Kutaan kun irra deebi'een dubbisa, dhugaadha, namatti tola. Yesuus gooftaadha. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaadha. Efesoon boqonnaa 5:20 irratti. Nama isa goongommiin mana isaatii ba'uu dide, yeroo ol ka'u rakkina isaa yaadatee ba'us, yeroo gadi ba'u aadaa gadi ba'us, yeroo gara manaatti deebi'u aadaa ol deebi'us, yeroo bilbila lafaa fudhatus aadaa bilbila kaasus, bilbila dawwalus, isa yeroo hundumaa jireenya isaa qoramsa keessa geggeeffatus, isa immoo manni isaa gaarummaadhaan guute, karaan ishee wal qixxaateef, nama gaaffiin deebi'eef, nama rakkoon isaa hiikameef, nama jireenyi isaa gammadaa ta'es hundumaayyuu wal qixxee kan taasisu maaliidha? Kutaa kanadha. Maaliifidha? Waaqayyo Abbaadhaaf maqaa gooftaa Yesuusiin waa'ee waan hundumaaf galata galchaadha. Waa'ee waan hundumaati. Inni kuni murtoo cimaa barbaada jireenya kiristiyaanummaa keenya keessatti. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya keessatti. Yeroo gaaffiin dhufee gola keenya galu, yeroo wanti gaddaa mana keenya galu, galata kee yaa Waaqayyo jechuu. Waaqayyo galanni siif haa ta'u jechuu. Kun immoo wanta nu ganaa jalqabnu miti. Namoonni Waaqayyo nu fuuldura turan Waaqayyoodhaa wajjiniin deemanii Waaqayyo wajjiniin deemuun maal akka ta'e warri nu barsiisan, warri akka Iyyoobbaa kanaaf fakkeenya nuuf ta'ani. Namni Waaqayyoodhaa Iyyoobi yeroo itti galateeffannaan hin yaadamnettidha kan inni mata duree galateeffannaa qabatee dhaabbate. Wanta ta'e hundumaa irratti qullaa koon garaa haadha kootiitii ba'eedha. Iyyoob boqonnaa 1:21 irratti. Achumaanis qullaa koon garaa haadha kootiitii ba'e, qullaa koos biyyootti nan deebi'a. Waaqayyootu kenne, Waaqayyootu fudhate, maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu jedheedha. Amma jechi kun ulfaattu firoota ko. Hin jedhamti isheen kun maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu hin jedhama. Kan inni jedhu kun edda ijoollee isaa dhabe, edda qabeenya isaa dhabe, edda jireenyi isaa gaaffiif gadda guddaa keessa dhaabbatee booddee maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu jedhe. Anis duras harka koo qullaan dhufe gara biyya lafaa kanaa, sicha achis gaafan deemu, biyyootti gaafan deebi'us qullaama koon deema, waa fudhadheen galu. Kanaaf maal ta'u maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu jedhe. Waa eeggaa waan hundumaatiif
waaqayyoon galateeffachuun jedhu tokko addana jira. Akkuma kana duwwaa miti namni waaqayyoodhaa Daawit mucaansaa inni Baatishebaa irraatii dhalatu mucaa inni jalqabaa hangafa Solomoon inni ture akka hin duunee fi fuula waaqayyoo duratti boo'ee kadhate nyaata lagatee hin soome hin ajjeesin waaqayyoo jedhee kadhate hin boo'ee waaqayyoon kadhachaa ture. Mucaan duusaa gaafa dhaga'u namoonni waan jedhaniitti wallaalan. Egaa utuu mucaan fayyaa jiru utuu ni dhukkubsatu iyyuu kan akkas gadde du'eera jennee gaafa itti himne maaluma ta'a laata jedhanii eegu namoonni. Inni ga'ee dhiqatee dibatee iddoo aarsaa waaqayyoo deemee waaqayyoon galateeffatee deebi'ee nyaatee gammade. Maal goote naan bakka kan sun raawwateera amma waaqayyoon galateeffachuudha. Waan sanaan deebinee mataa dhukkubsuun barbaachisu. Mucaan kun utuu inni fayyaatti jiru kadhanneerra fedha waaqayyootu ta'e yaada waaqayyootti olii galuu wayya jedhee keessaa ba'e. Ijoollee waaqayyoo yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuun jedhu dhugaa kanadha. Mee abaluuf illee hin ta'e jennee dhiixuunnee ayii anaafis gaaf tokkoon bari'aa laata jennee guungumaa coolligaa jiraachuu miti rakkina keenya irratti waaqayyoon galateeffachuu. Daawit namni akkasittiin waaqayyoon galateeffatu mucaan itti aanee dhalate Solomoonidha. Solomoon immoo addunyaa kana irratti mootii fakkaattii hin qabne ta'eef Iyyoob itti aansee rakkina isaa edda xumuree booddee qabeenyi isaa hundumtuu dachaa lamaan baay'ate 500 inni ture 1,000 inni ture 2,000 jireenyi isaa dachaa eebbifame. Warri galataa rakkina isaanii keessa dhaabbatan salphatanii hin beekani. Dirree waraanaatti yeroo adeeman ijoolleen Israa'el waaqayyo gaariidha. Gaarummaan isaa bara baraani. Waaqayyo gaariidha. Isaaf galata galcha. Waaqayyo gaariidha jechaatu dirree waraanaatti adeemu. Waaqayyo immoo diinota isaanii walitti galagaggalcha. Galataani maaltu ta'a? Galataani diinni walitti galagala. Galataani hundeen mana hidhaadhaaf hirraafama. Yeroo waaqayyoon galateeffatan jechuudha. Kanaaf warri rakkinatti keessa utuu jiranii qoromsa keessa utuu jiranii waaqayyoon galateeffatanii warra moo'ichaa ta'u. Ijoolleen Israa'el gaafa diinni karaa sadiin itti dhufe bara Yehooshaafaax fa'aa waaqayyoon duratti kan isaan godhanii faarfannaadhaan diina karaa sadiin dhufetti adeemanii diinni immoo achi wal nyaachuutti ka'e achi wal adabuutti ka'e achi wal ajjeesuutti ka'e isaan boojuduu waa guuran. Namni waaqayyo Phaawulos Sillaas immoo yeroo isaan mana hidhaa keessa ta'anii kadhachaa galateeffachaa faarfachaa turani hundeen mana hidhaa raafame hidhaan isaan irraa harcee firoota isaanii irraa harcee lubbuun iyyuu hin fayye namni gooftaatti amanuu danda'e. Maaliin? Galateeffannaadhaan. Rakkina keessa ta'anii faarfachuun rakkina keessa ta'anii galateeffachuun waaqayyoon jajachuun maal fidee dhufa jechuudha? Moo'icha fidee dhufa. Maal fidee dhufa jechuudha? Hiikamsa fidee dhufa. Maal fidee dhufa jechuudha? Ganaa mata duree galataa kan biraa fidee dhufa. Kanaaf nuutee duwwaan miti kan waaqayyoon galateeffatu waa'ee waan hundumaati. Waa'ee waan hundumaatiif waaqayyoon galateeffanna jechuudha. Maqaan waaqayyoodhaa bara baraan haa galateeffamu. Gola keenya keessaa, gola keessan keessaa, gola nama hundumaa keessaa galanni haa dhaga'amu. Sababiin isaa waaqayyotu galateeffamuu qaba waan ta'eef waa'ee waan hundumaatiif. Attamitti waaqayyoon galateeffannu waan jiru qabxii tokko duwwaa isinitti dubbadheetan walitti qaba. Attamittiin waaqayyoon galateeffannaa hafuuraaf dhugaadhaan waaqayyoon galateeffanna. Isa kana sirriitti qabadhaa. Sagalee waaqayyoo keessaa immoo deebee nan dubbisa. Hafuuraaf dhugaadhaan galateeffannaan nama baay'ee isa kana hanqata. Namni baay'een immoo koran yaala galateeffannaa kana garuu hafuuraaf dhugaadhaan miti. Wangeela Yohaannis 4:24 akkas jedha. Waaqayyo hafuura warri isaaf sagadaniis hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduun hin taaf ittiin jedhe. Hafuuraaf dhugaadhaan worshipiin sirriin addana jira laafiroo tokko. Hafuuraaf dhugaadhaan namumti na biraan galateeffatedhaan isa galateeffachuuf yaalan miti. Ollaan keenya galateeffannaa qopheessanii ani immoo dhiisaasa jedhan miti. Lakki maalirree hafuuraaf dhugaadhaan. Hafuuraan dhugaadhaan. Hafuuraan gaafa jennu dhugumaan waan kun miirri foonii kan keessa hin jirre akkeessaan kan keessa hin jirre waaqayyoo irratti kan hirkate argama waaqayyoo kan of keessaa qabu teessoo irraa waaqayyoon kan sochoosu waaqayyoon dhuffee kan jechisiisu waan hafuuraa kan ta'e wanta seermooniyaalii biyya lafaa kanaa kan hin taane
namni ofumaa sagantaa galateeffannaa beekamtii ari'achisi qeessiqiyaa babaa kennee maal godhee hin fakkeessa fooniin isa kana kan hin taane dhugumaan ፍጹም መንፈሳዊ የሆነ isa dhugaa hafuuraa kan ta'e isa dhugaa hafuura irratti kan xiyyeeffate hafuurarraa kan madde jechuudha. Inni kan biraan immoo dhugaadhaan ta'uu qaba. Dhugumaan onnee keenyarraa kan madde garaa keenyarraa kan madde fafakkeessaa kan hin qabne dhugaadhaan kan keessi keenya ayyame lubbuun keenya kan beektu ta'uu qaba. Arrabni keenya duwwaan kan beeku utuu hin taane lubbuun keenya kan beeku ta'uu qaba. Galata sana galata akkasiiti. Galata akkasiiti kan Waaqayyo simatu. Galata Abeel jechuudha. Isa garaarraa ta'e isa inni sassataa hin goone duukaa laalaa kan hin goone qabeenya isaa keessaa isa caalu kennuudhaan qabeenya isaa keessaa isa hin mararfanne of kennu guddaadhaan dhiyeessuudhaan godheera jedhamuuf utuu hin taane dhugumaan garaa isaarraa kan godhe jechuudha. Akka kan Qaayil kan hin taane kan isa inaaftichaa isa hiriyaama isaa ilaalee godhu isa namuma ilaalee godhu hambifachaa kan godhu sassataa isa godhu garaa isaa keessatti maafan kennee jechaa isa godhu maafan galateeffadhe jechaa isa galateeffatu utuu hin taane hafuuraaf dhugaadhaan garaarraa kan ta'e ta'uu qaba. Waaqayyoonis galata akkasiitti gammada. Maqaan isaa bara baraan haa kabajamu. Waaqayyo warra galateeffannaa akkasii galateeffachuudhaan isaaf galata dhiyeessanii galanni isaanii immoo simatamu. Galateeffachuudhaan immoo warra mo'ichatti darban galateeffachuudhaan immoo warra hiikamsatti darban galateeffachuudhaan immoo warra boojuu guuran warra kan biraa fayyina ta'an eebba ta'an karaa ta'an akka taanuuf Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Gooftaan isin haa eebbisu. Dubbii Waaqayyo waan dhageessaniif galateeffannaa kanaaf jireenya keessan waan qopheessitaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammas galateeffannaan keessan akkaataa dhageenye kanaan haa ta'u kan hunda keenya maqaa gooftaa maqaa Yesuusitiin ameen. Gooftaa galateeffannee xumurra. Waaqayyo si galateeffannaa yeroo eebbifamaa akkasii waan nu laatteef warra galataa akkamittiin akka taane akkamittiin immoo akkas galateeffachuu qabnus galateeffachuun keenya maaliif akka ta'e waan nutti himteef maqaan kee ulfaatu waan nu barsiifteef galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqa hundaan oliif qulqulluu abbaa keenyaa akkaataati jette kanatti jireenya galateeffannaa keessa akka deddeebinu galateeffachuudhaan rakkina keenya akka irra ejjennuuf ati Waaqayyo fuulduratti fuudhii nu deemi. Kana waan gooteef kabajami. Yaada keessa dinqiisaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Gooftaa ituu nu si galateeffachuun nurra jiru rakkina keenya keessattis isa nuuf ta'e bal'ina keenya keessattis galateeffachuun utuu nurra jiru qaawwaa keenya kan nutti agarsiisu gungummii kan nu shaakalsiisu arrabni keenya waan gaarii akka hin dubbanne waan abaarsaa ofirratti akka yaadnu waan abaarsaa ofirratti akka wareegnu kan taasisu maqaa Yesuusiitiin kanaa booddee arraba keenyarraa qalbii keenyarraa jireenya keenyarraa sammuu keenya keessaa duguugamee kan bade haa ta'u. Afuurri gungumsiisaan afuurri hin jiraattu hin tuuta'eeru afuurri siif hin bari'oodu afuurri karaatti cabda jedhu maqaa gooftaa Yesuusiin raawwatee kan cabe haa ta'u. Raawwatee ijoollee keerraa kan cabe haa ta'u. Ergamaan du'aa kan du'a lallabu ergamaan badiisaa kan kufaatii lallabu ijoollee Waaqayyoo irratti kufaatii kan labsu awaajii badiisaa kan irratti awaaju sagalee du'aa kan dhageessisu abjuudhaan itoo beekanii kan gungumsiisu maqaa Yesuus nama Naazreetiin irraa kan cabe haa ta'u. Kanaa booddee afaan ijoollee keetii galata coccobsuu haa baru. Faarfannaa galataatiin guuti sagalee galataatiin guuti caalchisi ijoollee kee ofitti buti. Ati Waaqayyo gooftaan maccaa akkati kanumaan durayyuu galataan ijaartee jirtu galataan kaa'immattee jirtu ijoolleen kee beekanii galataa gara galataatti akka deemaniif mata duree galateeffannaarraa gara mata duree galateeffannaa isa caalutti akka deemaniif ijoollee kee gargaari. Waaqayyo anaan na gargaari. Tajaajiltoota sagantaa galateeffannaa kanarratti tajaajilan hundumaa gargaari. Rakkinni isaanii isaanitti hin lallabin. Qoramsi isaanitti hin lallabin. Maqaa gooftaa Yesuusiin fuulduratti hunduu deemuu akka danda'uuf nu gargaari. Kana waan gooteef ulfaadhu eebbi kee hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiitiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa yeroo nuu kenneef Waaqayyo ulfaatu. Hundumti keessan eebba Waaqayyooti baadhaa deddeebi'a. Galanni kan Waaqa keenyaati. Galanni kan Waaqa keenyaati. Galanni. Galanni kan Waaqa
keenyaati. Ulfinni kan waaqa keenyaati. Ulfinni kan waaqa keenyaati.